Guyyoota gara dhumaatti namoonni akka garaa walitti jabaatan lolli yookaan wal waraansi akka baay'atu jibbi akka hammaatu muddamni akka dhalatu wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti ifatti argina. Mootonni bara dhumaatti mo'anis baay'ee gara jabeeyyii ta'urra darbee bineensotatti kan fakkeeffaman akka ta'an mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 fi boqonnaa 17 irratti ni mul'ata. Maarree yerichi waan ga'e fakkaata. Addunyaan dallansuun guutamtee jirti. Biyyoonni ollaa walii kaan wal waraanaa kaanis walitti dhaadataa guyyaa eeggataa jiru. Wal balleessuuf jechuudha. Kun ammoo warra Kiristoos duukaa bu'aniif mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura ta'anii fi bilbila dammaqsituudha. Kanaaf dammaqnu haa qophoofnu jechuu jaallanna. Odeessa keenya irraatiin Israa'el qeeransa dhalaa taatee jirti. Erga addunyaan beekamtii biyyummaa Filisteemiif kennuu qabna jedhee gurmuun ka'e ammoo waraana lafoo Gaazaatti naqxee lafa Gaazaan ittiin biyya ta'uuf yaaddee harkaa fudhataa uummata Gaazaa buqqisaa jirti Israa'el. Kaleessa yeroo UK, Faransaay fi Kaanaadaan beekamtii biyyummaa Filisteemiif kennan ammoo Israa'el as ba'uun kun tasuma waan ta'u miti akkasumaan hin dhama'inaa jedhaa jirti. Kana malees biyya Afrikaa Filisteemotaaf beekamtii biyyummaa kennitee Eertiriyaan akka rukutamtu dubbatamaa jira Israa'eliin. Eertiriyaa qofaa osoo hin taane Gibxiinis haleeluuf Israa'el qophii fiixee akka geesse dubbatamaa jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun addunyaa kanarraa bakki nuti qaqqabuu hin dandeenye hin jiru, kanaafuu of eeggannoo godhaa, Hamaasiif gola kennitu taanaan duukaa baddu jechuudhaan Gibxii, Iraan, Tarkii, Chaayinaa fi Eertiriyaa akeekkachiisanii jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 12 akkas jedha. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Masiihidha jecha maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka innaanetti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun yoo ta'eyyuu garuu dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sosocho'insi lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isin kennu, isiniin ajjeesu, anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu, walii isaanis dabarsanii wal kennu, walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u, namoota baay'ees hin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee hin qabbanaa jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 12. Ofii baha giddu galeessaatti maaltu ta'aa jira? Bal'inaan qindeeffanneerra isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kan akka gootaniin qophiileen karaa chaanaalii keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaa ammeetti wal wajjin adabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Barri dhumaa ga'eera. Yeroon itti qulqulloonni of qopheessan hamma libsuu ijaatti butamanis ga'ee jira. Jala bultii keessa jirra dammaqaa jechuudha. Haalli addunyaa kanarratti arginuu fi raawwatamaa oolan martuu mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi jala bultii isaa kan agarsiisanidha. Wangeela Maatiyos 24 lakkoofsa 5 hanga 12tti akkuma sila dubbifanne mallattoowwan biyya lafaa kanarratti deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura ta'an kan agarsiisudha. Mallattoowwan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura ta'an keessaa jalqaba irratti kan arginu mallattoo jala bultii bara dhumaa kan ta'an waraanaa, lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudha. Biyyoonni addunyaa keenya keessatti argaman gara biyyoota 40 hanga 50 kan ta'an waraana keessatti argamu. Biyyoonni kunneen waraanni biyya ormaarraa yookaan lammiileedhuma biyyattii fincilaniin dachee isaanii keessatti adeemsifamaa jira.
Maarree kanaanis namni amma kanaa du'ee dhume buqqaafame jechuun waan baratamaa ta'ee jira. Kanaafis meeshaalee jumlaan lubbu qabeeyyii lafarraa duguugan oomisha walitti dhaadachaas jiru kun bilbila dammaqsituu keenya. Mallattoowwan lammataa deebee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addeessan keessaa tokko ammoo galaanota jannata Eden obaasan arfan keessaa tokko galaanni Efraaxes goguu jalqabuusaati. Ergamoonni seexanaa arfan galaanicha jalatti hidhamanii jiran goguu galaanichaati booda akka gadhiifaman macaafni qulqulluun ifanuuf godhee nutti dubbata. Erga bineensonni kun gadhiifamanis uummata addunyaa keessaa harka tokko sadaffaa sababa bineensota kanaatiin ni ajjeefamu. Kana jechuun uummata biiliyoona 8 keessaa biiliyoonni 2.5 ol ni dhumu jechuudha. Saayintistoonni akka jechaa jiranitti bineensota hidhaman kana hiikuudhaan ogummaa uumamaa fi teekinooloojii ammayyaa sammuu isaanii keessaa waraabna jechaa jiru. Kun ammoo dhumaatii dhala namaa biiliyoona 2.5 oliitiif tarii meeshaa teekinooloojii waraanaa baay'ee hamaa ta'ee fi namoota hedduu takkaatti fixuu fi duguuguu danda'u niwukilaara caalu sammuu ilmaan badiisaa kana keessaa waraabuun kalaquu danda'u jechuudha waan ta'eef. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12-16tti ergamaan inni ja'affaan immoo waciitii isaa keessaa Efraaxes laga guddicha irratti gadi naqe. Bishaanichi goge. Mootonni warra ba'a biiftuu akka dhufaniifis karaa hin baneef jira. Yommuu sanii afaan bineensaa isa akka jawwee sana keessaa afaan bineensichaa isa kaanii keessaa afaan raajii sobduu keessaa hafuuronni xuraa'oon 3 fattee fakkaatanii utuu ba'anii nan arge. Isaan hafuurota seexanaa warra milikkita garaagaraa agarsiisanidha. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddichaa guyyaa kan Waaqayyo hundumaa danda'u keenya sanaaf walitti qabuudhaaf warra ba'anidha jedha. Hafuuronni hamoonni sun mootota sanaa iddoo afaan Ibrootaatti Armagedon jedhamu dachee Israa'el keessatti argamutti walitti qaban jedha. Mallattoon sadaffaan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akeekan ammoo babal'achuu dhukkuboota daddarboo fi hamoo ta'aniiti. Isaan kunis mallattoowwan dhukkuboota hamoo laaboraatoorii keessattis ta'u jijjiiramoota uumamaan dhufanii dhaloota lafarraa haxaanii kunis mallattoo jala bultii dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni arfaffaan jaalalli baduu fi jibbi baay'achuudha. Uummanni jaalalaan beekamaa ture ollaa fi ollaan maatii fi biyyoonni walitti dhufeenya gaarii qabaataa turan martuu sababa salphaatiin jaalalli isaanii diigamaa jira. Waldaan kiristaanaa jaalalarraa gara jibbaatti guutummaatti ceetee jirti. Qajeelummaan dhabameera. Bultiin yookaan gaa'elli Waaqayyo hundeesses gargar bibittinnaa'aa jira. Amantoonni Kiristoos biyyaani kiristaana jettu Ameerikaa keessatti illee dabalatee ari'atamaa ajjeefamaa jiru. Kun isa tokkodha. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irratti garuu of eeggadhaa isaanoo yaa'ii garaagaraatti dabarsanii isin kennu manneen sagadaa keessatti sirreebamtu anaaf jettanii fuula abboota biyyaa fuula moototaa dura sin dhaabbattu kunis dhugaa isaanitti hin ba'a jedha. Mallattoo shanaffaan nuyi argannu ammoo bara Noohii fi mallattoon bara Looxii deebi'anii dachee irratti mul'achuu fi lalisuu isaaniiti. Bara Noohiitti dhaloonni Waaqayyo hin jiru jedhan hedduun turan. Sababa kanaafis waan isaanitti tole raawwataa akka garaa isaaniitti nyaataa dhugaa machaa ejjaas turan. Yeroo Noohii bidiruu hojjetatus itti kolfaa amma bishaan badiisaa sun morma isaanii ga'utti cubbuu biyya lafaatiin machaa turan. Bara Looxiitti ammoo namoonni dubartoota dhiisanii dhiira akka isaanii waliin ejjaa jireenya sodomummaas jiraachaa turan. Bara Looxitti durboonni hedduutu biyya lafaarra turan. Sababni durbummaan biyya lafaarratti baay'ateef ammoo dhiironni dhiirota akka isaanii waliin waan wal fuudhaniif namni durba fuudhu hamma kana hin turre jechuudha. Sabni mandara Looxfaa kanarra darbuunis amma ergamoota Waaqayyoo irratti illee kana hojjechuuf jedhanitti amma ga'anitti sababa kanaafis amma adabamanitti gocha isaanii itti fufan jechuudha. Har'a mallattoowwan bara Loox sodomummaa fi mallattoon bara Noohii Waaqayyoon jiru jechuu fi Waaqayyo malee jiraachuun biyya lafaarratti hammaateera. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 28 hanga 30tti bara Looxis akkuma kana ta'ee ture. Namoonni nyaachaa dhugaa bitaa gurguraa biqiltuu dhaabaa mana ijaaraa turan. Guyyaa Loox sodomii ba'etti garuu ibiddii fi dhagaan boba'u waaqarraa isaanitti roobee hunduma isaanii fixe. Guyyaa itti ilmi namaa mul'atuttis akkasuma hin ta'a
jedha. Kanaafuu ragaan kana caaleen jiru. Mallattoo jaaffaan nuti argannu ammoo beelaa fi hongeen hammaachuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kana addunyaan yeroo itti oozooniin baqee dhumaa jirutti hongee fi beelaa hamaan rukutamaa jirti. Gammoojjummaa fi jijjiiramni qilleensaa hamaanis addunyaarra buufateera. Ho'inni dachee fi aduun baay'ee dabaleera. Galaanonni uumamaas gogaa jiru. Sababa kanaafis beellii fi hongeen biyyoota hedduu keessatti dhaloota lafarraa duguugaa jira. Wangeela Maarqos boqonnaa 13:8 irratti sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti ka'a. Sosocho'iinsi lafaa iddoo adda addaatti beellisin ta'a. Wanti kun garuu jalqaba ciniinsuuti jedhee dubbata. Mallattoon torbaffaan nuti argannu ammoo dhufaatii Masiihii sobaa isa Waaqayyoo fi amantii kamiinuu mormuudha. Taateewwan hunduu ta'aniiru. Amma bineensichi gadhiifamuu duwwaatu hafe. Addunyaanis bineensichi eenyu akka ta'e eegaa jirti. Yeroo inni hamaan sun gadhiifamutti amantaa yookaan hayimaanoot inni jedhamu ni hafa. Waaqa waan jedhamu hundumaa fi waan dhalli namaa waaqa jedhee itti amanu hundumaa ni morma. Inni kun gartuu warra Waaqayyoo numa jedhanii kan biraa hin jiru jedhanidha. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:3-4 akkas jedha. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kamillee isin hin wallaalchisin. Inni bakkeetti baafamuuf jiru sun olof qabuudhaan Waaqayyo waan jedhamu waanuma namni itti sagadu hundumaan hin morma. Ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa taa'umsa hin dhaabbata jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24:24-27 akkas jedha. Masiihonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ameef warra Waaqayyoof waamaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Kunoonni duraan dursee isinitti himeera jedha. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isin hin jedhan gad hin bayinaa. Kunoo mana keessa gola jira yoo isin hin jedhan isin amaninaa. Akka bakakkaan ba'a biiftuutti bu'u hamma lixa biiftuutti ibsutti dhumni ilma namaas akkasumeen ta'a jedha. Nuuf akka carraa Waaqayyoof ammoo karoora ta'ee nuti dhaloota bara dhumaa keessa warra jiranidha. Mallattoowwan macaafa qulqulluu keessatti caafaman hundumtuu raawwatamaa jiru. Dhuma irrattis mallattoo lakkoofsa bineensichaa 666ti. Inni kun teknooloojii wajjin sammuu namaa keessa awwaalamuu fi harka namaa keessa awwaalamuu jalqabeera. Kana jechuun ammoo ardiiwwan addunyaa hunda keessattuu wal waraansi jira. Yeroon kun yeroo itti addunyaan mootummaa bineensichaa isa mataa torbaa gaanfa 10 eeggataa bineensichis dhalachuuf as bahee mul'achuuf eegaa jirtudha. Maarree yeroo kanatti ammoo cinqiin Yerusaalemis ni baay'ata. Yeroon rakkisaa fi ulfaataan sun waan ga'eef dammaqaa ibsa amantii keessanis qabsiifadhaa isiniin jenna. Odeessa keenya xumuraatti yeroo darbinu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun biyyummaa Filisteemiif beekamtii kennuun shororkeessummaa jajjabeessuu guddaadha jedhan. Biyya Awurooppaa, Poorchugaal, UK, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa fi Faransaayitti dabalamtee Filisteemiif beekamtii kennuun booda viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaa gadhiisaniin biyyummaan Filisteem dhugaa hin ta'u jedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun. Lixa laga Yordaanositti biyyi Filisteem hin hundeeffamuu kan jedhan Naataaniyahuun Weest Baankitti qubsumni Yihuudootaa jabaatee akka itti fufuus dubbataniiru. Yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii dura isa biyyoonni beekamtii kennuutti jiraniif deebii akka kennanii fi gochichi Israa'el irratti biyya shororkeessituu ijaaruuf yaaluudhas jedhanii jiru. Mootummaan Faransaay yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kaleessaa taa'ame ture irratti mootummaan Faransaay osoo ifatti beekamtii biyyummaa Filisteemiif hin kennin dura alaabaa Filisteem guutuu Faransaay galma magaalattii keessatti fannifamaa tureera. Kantiibaan magaalaa Naantes Johanna Roland magaalaa isaanii Riippaabilikni Faransaay alaabaa Filisteem guyyaa tokkoof ol kaasuun murtee seenaa qabeessa ta'ee deeggaraa jirti jechuun miidiyaa hawaasaa irratti barreessiteetti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay garuu galmoonni magaalotaa alaabaa kana akka hin fannifneef gaafachuun tajaajiloota uummataa keessatti seera bu'uura giddugaleessa ta'uu akka qabaatu kaasaniiru. Haa ta'u malee magaalonni Faransaay hedduun akeekkachiisa kana utuu hin fudhatin alaabaa Filisteem mirmirsaa oolaniiru. Ergamni Filisteem Londanitti argamu UK'n biyyummaa Filisteemiif beekamtii kennuu ishee kabajuuf sirna gaggeessaa ture.
Hoogganaan ergamichaa Husaam Zaamloot mallattoo dhaadannoo Filisxeem Londanitti imbaasii ta'uusaa ibsu ol kaasuun yoo harka rukutan dhaga'amaniiru. UK'n mootummaa Filisxeemiif beekamtii kennuu ishee bakki dippiloomaasii biyya alaa gara sadarkaa imbaasiitti akka ol guddatu ni taasisa. Mootummaan Ingilizii sadarkaa konsilaa waliigalaa UK baha Yerusaalemitti argamu jijjiiruuf yeroo hin keenye. Ministeerri fayyaa West Stringting, ministeerri muummee Scotland John Sweeney fi miseensi paarlaamaa walabaa Jeremy Corbyn sirna kana irratti namoota argaman keessaa muraasadha. Yeroo kun ta'aa jirutti ammoo Israa'el tarkaanfii hamaa fudhattee jirti. Tarkaanfiin dippiloomaasii tibbana biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuuf fudhatame duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti geggeessitu to'achuuf homaan goone. Hospitaalonni naannichaa kaleessaa yoo xiqqaatee namoota 20 kan ajjeefaman ta'uu fi irra caalaan isaanii magaalaa Gaazaa keessa ta'uu himaniiru. Magaalattii guutummaatti dhuunfachuuf loltoonni Israa'el gara keessaatti dhiibbaa gochaa wayita jiranitti gamoowwan manneen jireenyaa dabalataa barbadeeffamaniiru. Waraanni Israa'el garuu gamoowwan Hamaas itti fayyadamaa turan barbadeessaa akka jiruu fi guyyaa darbe keessaa shororkeessitoota 15 ajjeesuu ibseera. Haa ta'u malee jiraattonni naannichaa naannoo guutuun diigamaa jira fi maatii guutuun ajjeefamaa jiraachuu akkasumas reenfa hedduu jijjigaa jalatti danqamee akka jiru dubbatu. Waraanni Israa'el guyyaa kaleessaa bakka Hamaas rokkeetii 2 kibba Israa'elitti irraa dhukaasuuf itti fayyadamaa ture haleeluu ibseera. Misaayilli tokko ittisa Israa'eliin kan kuffifame yoo ta'u inni kaan ammoo bakka duwwaatti akka kufu taasifameera. Walumaa galatti haalli Gaazaan keessatti argamtu haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa akka ta'e ibsamaa jira. Waaqayyo addunyaa keenyaaf biyya keenyaaf nagaa irraa hafaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessuu wayitaawwanuu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo gara biraatiin deebinee wal argina. Xumura irrattis chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaa lammataa subscribe godhachuun maatii ta'aa isiniin jechaa liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Hamma qophii gara biraatiin deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.